jirsa bulisi yaa kanaan dura kutaan kun kutaa lammaffaadha. Har'a walitti deebinee jirra. Yaa hundumtuu namoonni haaraan jiru jedhee yaadu yeroo darbe viidiyoo keenya namoonni baay'ee ilaalaniiru. Naa gammachuu taayeen jedhama. Akkuma beekamu kanaan dura waan baay'ee wajjin taphannee waan baay'ee wajjin haasofnee jirra jechuudha. Naa akkasi. Anillee obboleessa keessaan akkuma beekamu badhaasaa gammatee har'as guyyaa lamaffaa gammachuu taayee qabannee gara keessan dhufneerraa har'as immoo kan haasofnu yoo jiraate jaalalli si maali? Jaalala akkamitti ilaalta jenneetu iyyuu jaalalaa waan tokko kaasnee kan haasofnu ta'a. Asumaan gara gammeetti dabaraan gammee jaalalli siif maali? Galatoomii seenaa jaalalaa kanarratti beeki mudannoo addaan qaba. Mudannoo addaa kana bifa diraamaatiin irree qopheessee jira jechuudha. YouTube kanarratti iyyuu bifa diraamaatiin qophaa'ee jira. Hordoftoonni keenya sirriitti nu hordofu sirriitti nu eegu yoo ta'e bifa diraamaatiin illee carraan qopheessuu keenya jira jechuudha. Iskiriiptiin isaa barraa'eera. Kanaaf hordoftoonni keenya bifa jaalalaatiin kan mooyyuu bifa diraamaatiin obboleessi keenya qopheesseera. Asirratti mooyyuu duukaa butanii akka hordoftanii sin jira. Asumaan mooyyuu awwaal tokko meeyyuu ammarraa kan dhageenyu isaa nu faana tura. Galatooma yeroo darbee waa baay'ee wajjin taphannee turre akkuma beekamu 2013 ergaan Finfinnee dhufeerraa qabeenyi seenaa jaalalaa kan hin qabuuni. 2013 micoo tokkorraa beeki jim jedhee osoo nama kuu wajjin jiru guyyaa tokko onneen jaalalaa akka banamte guyyaa sun inni raafadhu jechuudha. 2013 kana micoo jaaladhe bakka simisteera መጨረሻ ላይ ጀቹላ ወታሰደቱ ሶምበረ ዶይ እና ምጮ ኮንገሩ ከንኮቶ እንደነሱ ሰውቢን ሳጋፋን ከነ ሲንጀሩ ምጮ ኮን ያ ቀብድ ትርት እና ሊገሩ ሼር ጉዳፊ ባየ ሙደማ ቤክ ባየን ሲጃለ ዲዋንቴ ፌ መቃሽ ተጸውዮም ካሱዮም ባደ ምጮ ኮን ማጀቲ ጉዮታ ሀርገራ ቀቤ ስልኪ ሸፍረቹዳፍ እዱ Waawaayi challenge baay'ee taasisaa jechuudha. Manoorsaa fuulduratti hojii dhabee isaatiin dursee achitti argamaa turetu jira jechuudha. Gatii hedduu kaffalteetta jechuudha. Garuu irraa fudhachuu hin danda'u beektaa? Si gara fudhachuu hin danda'u. Maaliif? Hin sodaata waan ta'eef immoo. Sira jaalattuuf nama jaalatu tokko daffartee waan kanaa kana jechuun beekin ulfaata. Innaa maaltu ta'e irrin raafadhu guyyaa lama sadii bira geetan sirkifachuu dhaqee nagaa gaafadhe qofan deebi'a. Isheen hin beektu akkan jaaladhu. Kazaa hiriyoo tokkotu jira. Taaddee guddataa fi ijoollee araarsaa jedhamu ijoollee baay'eetu jiru beeki. Isaan keessaa illee ijoolleen lama ijoollicha amma addaan bibittinaaru ijoolleen goddannoonni kiyya kun beektaa. Kun isaa tokko waraana deeme biyyatti eegaa jira jechuudha. Inni tokko immoo gama biyyaa jira, tokko immoo ammaa jira. Inni ijoollee kana faana maalan godhaa? Taaddee kan jedhamu kana walitti sinna beeku. Inni taaddee micoo kana jaaladheera garuu itti machuu dadhabeera. Micoon kamidha naan jedhe beeki baay'ee bareeddi ishee kana jedhee guyyaa tokko fuudhee dhageetti agarsiisa. Wii gammee ani maaliin jedhee miceettiin baay'ee bareeddi barnaa jedheenis. Cufaayyuu keessa kootti beeki onni natti godhe. Itti si dammaqsee jechuudha. Bakka keessi koo bakka ammoo ndoom kan duraati ol ta'e. Overii natti dhufe bakka ammoo jaalalli surmuyyuu. Bakka nan daba guyyaa tokko itti siqeetu manna kee bakka arra waan ta'e ta'uu qaban sirkii keenyaa kennin jedhee. Sirkiin qabu naan jette. Ana naa kenni hin qabu. Guyyaa lama sadii akkas jedhanii guyyaa sadaffaatti naa kennite sirkii ishee jechuudha. Keessuma qabduu kan isheen waan san dhorkatte qaba. Qabaachuu dhiistee miti. Riyaa sila qabduuf beeki riyaa qabdi waan ta'eef sirkii ishee kennuu hin barbaanne. Inni haala kanaan osuma jiruun sirkii ishee raafadeen galgala bakka barumsaa bahee yeroodhaan barumsaa bahee beeki. Yeroodhaan barumsaa baheetan miskoona dawwaleef sirkiin kaastu. Deebistee yeroo naa dawwaltu silkii koo namni dadhabe beeki.
Gaafa ishii naamut silkii koo nama naannoo waltoottee waan amantiif immoo shakkiinsi keessa moo waan saaqan? Bakka naannoo waltoottee sila yaadee fi beeki. Maaliif namni tokko gaafa ati barbaaddu si barbaadu carraan si barbaadu isaa gabbu'aa sila ta'eef bakka na barbaadu sila naannoo waltoottee dhiisee rayyuu ture. Na gaafa kana dawwalteen jala kaasee akkana si jaaladheera jedheen waan baay'ee taasise jechuudha. Innaa ishiin garuu akka qabu natti himte. Akka qabdu. Innaa ammas abdiin kutannee guyyaa tokko hiriyaa ishii kana wajjin osoo deemtu ni arge. Nan dubbisa jedhee osoo hin hordofuun hiriyaa ishii kana wajjin arge jechuudha. Bakka guyyaa isin irraa qabee abdiin kutadhee nan dhiise jechuudha. Innaa mucoo kana wajjiniin haasa'uu qabne yaaduma haasa'uu akka obbolummaatti yaaduma waan tokko yaada wal jijjiiruu qabne innaa gaaf kunitti wal lolan natti fakkaate isaa. Osoo wajjiniin jechuudha. Innaa guyyaa tokko na dawwalte silkiin ishee kun gaafa na dawwalamu rifadheen kaasee beeke. Kaasitanii rifaatuudhaan kufuufan jira maayini jedheen beeki addaan bannee turre. Gargar turtaniitu naannoo walamu yetti lafa abdii kuteetti wanti sun gaafa walamu sararaan kaatee hin naatee jechuudha. Anis abdii kutadhee dhiisee bakka ishiinis na dawwaluu dhiistees dawwaluuf hin dhiisee gaafa na dawwaltu na rifadhee naa ani rifadhee rifaatuudhaan kufeen oolee jedhanii beeke. Kazaa hin kuftu ani hirkoonsi ta'a jette. Abdii natti ture beeki bakka. Jechichi kun abdii natti ture. Waan taaraa wayii jiraatu malee akkas naan hin jettu jedhee yaade beeke. Naa Osuman kanaan jiruun itti fufne haasofsiisuu haasa'uu qabne gidduudhaan biyya galte. Deebuu diddee bakka. Magaalaa Finfinnee jiraatu turtee gara biyyaatti galtee jechuudha. Magaalaa Finfinnee kanarraa gara biyyaatti galtee deebuu diddee. Gaafa ishiin deebuu didduu silkii ishee naa hojjechuu didde. Hubadhu ammas jechuudha. Innaa wantoota hedduu dabarsin godinyoota kiyyaas hangam bakka jiranitti hanga naarii wanta mutaan taane keessa bakka yaada adda addaa keessa galutti ga'ee beeki. Namoonni biraan jiru karaa isheen ittiin argachuu dandeessu karaa yoo isheetiin inni argachuu dandeessu cuqaa yoo ta'e yoo namoota bukkee ishee jiran dandeessu turte. Namoonni bukkee ishee jiran kunis hin jiranii beekan silkii isaanii kanan qabu isheen biyya jirtu waan ta'eef namoonni bukkee ishee jiran hin jiran. Gaafan kanas hin jiru namoota durumaan irraayyuu qabdee isheen na jaalattee miti beeki yaaduma akkuma qal'aa'itti wanti jammaramedha. Naa mucoon kun ammas jedhamu waan akkasii turte immoo gara Finfinnee kanatti deebitee naa dawwalte ammas narri faddeeras. Mucoon kun akkasiin birroo masqalaa taa'aa jirti maalidha? Baddee waggaa nufti jedheen bakka narri fadde. Si argachuun barbaada gammii gaafa isheen naan jettu of amanuun dadhabee. Innaan yaadadhaa guyyaa tokko gara Shagolee Mallas Faawundeeshinii kanatti wal qaxarre beeki. Naannoo Mannaafashaa Shagolee Mallas Faawundeeshinii iddoo jedhamu kanatti nan naqe. Innaa guyyaa sanii mucoon kun akka duraa saniitti beeki. Bakka wantoonni hundumtuutti jijjiirameera. Baay'ee jijjiiramteetti beeki bakka bifa baddee wantoota bakka jiranitti waan baay'ee keessa nama makara hedduu dabarsitee fakkaatti mucayyoo. Maali kana jidduutti waan ishee argatee gatii kaffalchiisaa jira moo akka isheen akkas taatu kan ishee godhamu? Yoo sababtumti isheen biyya galuu ishee kun iyyuu anaaf ifa miti. Innaa maal akka taate sin beeku natti sin himu. Maali jedhee gaafa yaadadhu yaa haaluma qilleensa biyyaa kanaan aan jette. Ganii haala qilleensa biyyaa bichaa kan taane haalli qilleensa biyyaa kun bichaan akkas nama jijjiira jedhee yaadu bee akkanaan jette asitti sisterii kooti sila wal loleef gara biyyaa galee sababii kanaaf akkas ta'e naan jette. Innaa haaluma kanaan osoo jiru immoo ishi bakka jedhanii ammas keessa koo amansiise waa baay'ee tokko tokko immoo haasa'uu qabnee ammas abdiin koo hin deebi'e beeki. Abdii si turte abdiin akka jiraatu si gootee jechuudha. Ammas immoo abdiidhaan gaafa jiraachuu qabuuni maalan ta'e mucoon kun ammas immoo carraan deebitee baduu ishii beeki olaanaadha. Ammas yaaduma garaa jaalalaa ta'e gaafa amantu malee carraan deebitee baduu ishii olaanaadha jechuudha. Jiraachuu danda'a baduu dandeessittee shakkiin keessa kee jira jechuudha. Jira amma maaliif muluu yeroo sadii carraa gaafa keetteef gaafa sadaffaa intin jettu qaba. Waan tokko irraa of eegdanitire gaafa kanaan samma wantoota baay'ee silan argeef silan nagee beekuuf akka kanaan duraatti intin hin jenne beek.
gaafa kana osuma kanaan jiruun antini jedhee itti fufee ammas immoo waan ta'e irratti wallolle wanticha akkasitti si yaadadhu bichaa waan ta'e irratti wallolle wayitti mufanne ammas hin badde bakka sanii boodaanis abdii kutadhee nan dhiise jechuudha. Dhiiseen osuma kana jennu 2014 ga'ee 2014 immoo baqqaanis duras yaa'u siranii amala ishee beekuuf shillaa jechaa ture. 2014tti ishee irraa fadhee ishee dagadhee bakka wantoota jiru hundumayyuu dhiisee ganna sana akkasitti hin baanee bakka osuma jiru dura abdii irraa kutachaa silan dhufeef bakka jireenya biraa akka inni galuu qabu sammuu kee amansiise jechuudha. Yaa inni seenaan barraa'e isa kana miti jechuudha. Seenaa ajaa'ibaa, seenaa mudannoon ajaa'ibaa kan nama mudate immoo erga kanaasii jechuudha. Inni kun gandaa qabaatii saasiidha jechuudha kan seenaa addaa kan ta'e kan bukaan barreessitee qopheessuudhaaf kaatee kan biraa jira jechuudha. Kan biraa inni kun immoo yaa osuma ishii kana wajjin yaa amalli ishee asiifachiisaa ta'eefu dhiisuu gaafa murteessu 2014 aduu irreechaa ora Finfinnee kana deemee beeke. Ora Finfinnee kana deemee gaafa deebi'uun asuma iddoo hojii keenyaa Shaggar Giraand Moolii gubbaatti kutaa Gullallee keessa jira. Kutaa Gullallee Addisuu gabaa kana keessatti Shaggar Giraand Moolii gabaa maakalii kana keessatti iddoo jedhamu keessatti maaltu ta'e guyyaa sana siree buna dhuguudha iddoo hojii keenya gubbaa kaafee wayitu ture beek. Maqaa kaafee kana dhawuun baadhesi kaafee kana gaafa naqee fayyadamu mucaa baay'ee bareedu uffata aadaa Oromoo uffatte kana beekan mucaan kun Oromoodha jedheen beekoni. Dursa achi fayyadamaan ture garuu akkasitti waliin beeku. Afaan keenyaan fayyadamtee dubbattee hin beektu moo wayyaa san uffattee hin beektu waan ta'eef? Ittis hin yaaddu kanaan dura akkasitti afaan kanas akka ishiin beektu hin beeku guyyaa san dhaqee garuu uffata aadaa Oromoo kana irratti argee beeku. Inni achumaan bakka keessi koo wanti ta'e buufatee maaliif inni duraa kun akka hin taane abdii kutadheera. Jireenya haaraas akka inni eegaluu qabu immoo murteeffadheera. Jireenya haaraas eegaluu muka murteeffadheera. Inni sun duraamoo ta'u jedheera bakka murteeffadheera maaliif namni kun waan ta'u miti kaalaan yeroo 3-4 carraa namni tokkoof yeroo 3 carraa hin kennita saniin booda wanni gootu hin jiru. Filannoon kee maal dhiisuu ta'a. Carraa biraaf barbaadudha. Sababni isaa maaliif waan hin taane tokkotti miidhamta jechuudha. Yeroo baay'ee miidhame cabee waan ta'eef baay'ee miidhameera. Ashii isa kana yeroon keenya nolaa deemaa jira waan ta'eef barbaachisaniitiyyuu wantoota keenya biraan akka geenyuu fi hir'uma irra isaatii waan ijootee dudubbannaatiyyuu isa haaraa kana immoo ceettii kana akka iddoo ishiin tajaajiltu kan immoo lafa hojii fi kanatti agartee akka ibsan jetteetti akkaataa kamiin agartee akkaataa kamiin immoo keessi kee nama isa wajjin halluu kunuunchuu dandeessi gaa'umatti wajjin kanaaf nu ta'a. Ishi isa kanarree keessa gadi bu'ee dubbachuun barbaadu. Maali? Tokko seenichi laphee nama tokko. Maaliif namni iyyuu dubbachuudhaaf dandeettii fi humna akkasii hin qabu. Lammaffaa immoo iskiriipticha dubbachuu isaa beeki. Iskiriiptii barraa'e kana bifa diraamaatiin qopheessinee kutaadha waan ta'eef osoo haaluma saniin itti fufne kan jedhu yaada akkasii qabu. Kanaaf osoo maamiltoota keenyaan wantichi akka icitee ta'etti kan mooyyuu saapiraayizii sinjisa jedhamu saniif akka ta'etti kan obboleessi keenya kaasaa yeroo maala jennaani iccitii san baasanii dubbachuu ta'a. Osoo waan sun barraa'ee lafa jiru seenaa isaa guutuu isaa barreeffama isa taa'ee jiru sanii osoo hojiitti nu hojjennee karaa kanaan baasnee dubbannechaa jira. Kanaaf dhumaattis immoo duuka bu'aatii hordofaadha. Isa kanaaf bifa diraamaatiin seenaa jireenya isaa jechuun kun akkamitti eenyummaa isaa akka dhuunfatte illee eenyummaa isheen akka dhuunfamee fi maal akka ture dhufaana turaatiin jechuu barbaada. Isa dhumaa isa wajjin maal akka nuun jedhu waan tokko raawwannaa jechuudha. Egaa galatoomaa uummanni nu dhaggeeffachaa jirus dhugaa dubbachuuf hanga kanatti waa baay'ee irraa baratu jedhee yaada. Tokko jaalala keessatti obboloonni keenya shamarranis obboloonni keenya dhiiraas maal gochuu akka qaban jaalalli akkamii har'a asirnu miti afaan. Jaalala jechuun aarsaa guddaa si kaffalchiisa. Innaa indiyoom aarsaa isa kanarratti osoo hin taane aarsaa isa diraamaadhaan qophaa'e kanarratti aarsaa gurguddaan kaffalamee jira.
wantoonni ajaa'iba ta'e mudannoo ajaa'iba ta'e darbe jechuudha. Seenaa kanarraa dhuma isaa yoo isinitti hime hanga namni tokko waan tokko ta'uutti jechuudha. Gaafa kana isin jedhu anumtiyyuu agaara asitti na argitu kana miti. Seenaa sana irratti wantoota baay'een darbeera. Innaa kanaaf haala kanaan wanticha diraamaadhaan akka isaan nu eeganii lammaffaa irratti kan inni qabu hadaraa ilmi dhiiraa durba irratti jaalalaan akka hin ta'an cubbuunsaa qallaan miti. Kana biratti immoo intalli durbaa tokkos dhiira irratti jaalalaan akka hin ta'an waan dammaa akka walitti hin qallan qalbii miti jaalala jechuun. Jaalala jechuun karaa amantaatiinis qalbiitti ibsamu Yesuus Kiristoos jaalala ilmaan namaatiif jedheeti kan inni qaraanioo gubbaa wal. Jaalala kanaan ibsuu danda'uu qabna malee jaalala qalbiidhaan ibsuu hin qabnu jechuudha. Biyya keenya keessatti immoo amma faashina kan ta'aa jiru jaalala akka qalbiitti ilaalama. Akka waliin beeknu wantoonni baay'een namni dhiira tokko ta'ee durba shan haasofsiisu jira. Durba tokko ta'ee dhiira shan kan haasofsiisu jira jechuudha dhugaa dubbachuuf sa'aatii kanatti. Inni kun namoota hedduu keenya bira jira. Kana jechuun maaliif wal beekurraa walii beekuu caalaa namoonni hedduun keenya wal beekna malee walii hin beeknu. Haala jennaan akkamitti akka jiraannu abbicha beeka. Garuu akkamitti akka inni jiru fuula isaa maalummaa isaa kan beeku warra ollaati. Namichi garuu fuula isaa saba darraa jiraatu osoo hin taane isa keessa isaatiin jiraataa ta'eyyuu kanaaf isanumaa isaa kanarra kan maangoo lamnaatiyyuu waan jiru obboleessa keenya irraa isanumaa isaa xumura hidhiyyuu bifa fiilmiitiin kan qophaa'ee jiru afaan oromootiin fi amaariffaallee wal makachuu danda'anii nama nagaa kiyyatti maaliif jennaan namoota hedduu bira gahuu danda'a jennee waan namoota hedduudhaa fi beekumsaaf kan dandeettii cimaa irraa argachuu danda'u muuxannoo isaa sana keessatti dabarsee irraa hubachuu dandeessu jennee waan amannuu fi nufaana turaan isiniin jedha obboleessi keenya isa kan dhumaatiyyuu waan nuun jedheetiyyuu hin goolamna. Egaa sagantaan keenya guyyaa irraa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee kan namatti toludha. Namni dhaggeeffate irraa barate kan dubbate caalaa kan dhaggeeffatetu barata. Waan kana immoo hundumti keenya qalbii osoo hin taane sirriitti irraa barachuu qabna. Maal gochuu akka qabnu jechuudha. Of eeggannoo bakkee godhachuutti of eeggannoo godhannee bakkee immoo hojjechuu qabnutti gochuu qabna jechuudha waan tokko. Haala kanarraan kan ka'e isa diraamaa kanas immoo akka isaan nu eegan asumaan dhaamsa kooti yoo waaqayyo jedhe yeroo dhiyootti yoo isaan kan nu jajjabeessan ta'e yeroo dhiyootti baasnee hojjenna jechuudha. Garuu isaan nu jajjabeessine uummanni nu jajjabeessine nu bukkeen taane yoo ta'e hojjechuudhaaf intin hin qabaannu jechuudha nuraarii. Kanaafuu isaan nu jajjabeessanii isaan nu bukkee yoo dhaabbatanii Amaariffaanis Oromiffaanis wanta nu jenneef hin qabnu jechuudha. Rakkina afaan hin qabnu waan ta'eef galanni isaan badini garaadachuudhaan iyyuu bifa ajaa'ibaatiin bifa danda'ameen bifa bareedaniin hojjenna. Nu bukkee taanii carraa kana sila laattaniif asitti na waamtanii seenaa koosii kanarraa fudhattaniif baay'ee sin galateeffadha. Galatoomaa kan warra immoo jabaadhaa namoota hedduu jira waan ta'eef namoota akkanaa kanarraa yaada fudhadhaa isiniin jedha galatoomaa. Atillee waamicha keenya kabajee waan dhaatteef yeroo waan nu qunnamtee fi guddaa galatoomee eebbifamee isin jenna. Borummoo yoo waan guddaa isaa sirraa eegganna. Karaa miidiyaa kanaatiin maamiltoota keenyaaf hordoftoota keenya biraan ga'uun kan hin dadhabne ni yaadna. Hordoftoonni keenyas immoo iyyuu duwit koppiliink gochuudhaan wal gaara nukkee dhaabbadha isin jechuu barbaanna. Afaan lachuudhaan akkuma inni hojjennuu fi kan obboleessi keenya nu kaase. Kanaaf gargaarsi keessan hamma dhumaatti nu faana ta'uu isin jechuun barbaada. Turtii gaarii nu qabaadha. Viidiyoo gaarii immoo gargaruutti nagaadhaan nuuf tura. Galatoomaa isinirree.